namni dhukkubsatuu isaa ifitti beeku ani fayyaan sammuu nan qabdu namni ifitti beeku paaswoordii isaa akkamitti beeka walii galaa miti sooshaal miidiyaa fayyadamuu isaa akkamitti beeka jechoonni ati fayyadamaa jirtu kun keessattuu gara hawaasa irratti gara ummata keenya gartee kan kutaa adda addaa kan oromummaa walitti qabnu kan lafaa fi lafee walitti qabnu kan amantii walitti qabnu kan sabaa arraan tana namni nama arrabsu of arrabse namni haadha nama arrabsu haadha ofii arrabse sirritti na hubadhu dubartii teenya arrabsaa jirta lammaffaa dubartii teenya asirratti qeeqaa jirta daangaa amantii akka malee tarsaasaa jirta dhaabbadhu waliin jechuun dirqama ammaan tana yoo dhaabbachuun si dhibu ta'e immoo sooshaal miidiyaan kun akka sirratti cufamus taasisuu danda'a hawaasni kun beeku hawaasummaa ati gartee nin dheebodheef nin rakkadheef nin beeleef jettu kun yoo ati irraa nagee hin kennineef akka sooshaal miidiyaan fayyadamne si godhuu danda'a beeku namni kun hundi yoo riippoorti si godhe sirratti cufamaa beeku kana beekuu qabda kana beekuu qabda hawaasa akkaan si jaalatu ifitti ifin mufachiisin haga xiqqoo gartee namni kun xiqqoo fayyaan qabu kininaatu akkan isa godhe jennullee sadarkaa san bira amma uzrii san bira excuse san bira dabraa jirta daangaa akka malee tarkaanfachaa jirta waan namni dhugaadhaan dhukkubsataan fayyaan hin qabne hin goone godhaa jirta gara amantiitiin daangaa akka malee dabraa jirta gara hawaasummaatiin daangaa akka malee dabraa jirta gara namoomaatiin illee dubartii teenya xiqqeessuu keessatti haadhaa fi haadhawwan keenya ilmaan keenya xiqqeessuu keessatti wantoonni ati tsaafaa jirtu barreessaa jirtu waan sirriitii miti dhiisi kalammadaa kana gaddisiisu immoo namoota obboleessa keenya Kadiir Martuutiin rabbii sodaadhu jechuu dhiisanii free lawyer akka xabaqaa bilisaa xabaqaa naataa hajeenni ergatetti irra diddibanii inumaa isaaf dubbatan come on man dhagee dogoggorri namni badii balleessu gandan qabu amantiin qabu maatiin qabu namni gisee waa balleesse akka maatittis itti dubbatan akka gosattis itti dubbatan akka lammittis itti dubbatan akka amantittis itti dubbatan akka namattis itti dubbatan haadhatee yoo taatellee abbaa kee yoo ta'ellee yoo dogoggora irra jiraatan dhaabbadhaa jaaniin sirrii miti jaaniin abbaa fedhe haa ta'u namni gandummaan si macheessite machii tana keessaa been sinjaa rabbi sodaadhuun sinjaa ati dogoggorri dalagamaa jiru sitti mul'atu ganaa laganaa dhalataa ganda kiyyaatii fi biyya kiyyaatu si mul'ataa jira jechuudha. You don't know rakkoon tuni rakkoo guddoo fiduu akka dandeessu achi tilmaamtee ilaalaan jirtu. Sammuun kee sirri jiraa fi hin jiru kanarratti if madaali. Kanarratti wal madaalaa jirra immoo sirritti. Dhugaadhaansa uummanni kun uummatuma keenyaa jechuun gaafii natti haa jira jechuudha. Namni dhugaa deeggara malee namaa miti kan deeggaru. Cubbuu dura dhaabbadhaa. Dogoggora dura dhaabbadhaa. Arraan tana wanni isin galmeessaa jirtan fuula rabbii duratti itti gaafatamtan. Maaliif cubbuu duraan dhaabbanne jee rabbi tokko tokko si gaafachuu ta'a. Obboleessa keessan kan miidhamaa jiru, kan namallee miidhaa jiru, isallee miidhaa keessaa baasuu dhiistanii, miidhaa inni itti jirullee dhaabsisuu dhiistanii, inumaa miidhaa saniif akka inni itti fuufu gaaza irratti rabaa jirtan jechuudha. This is disaster. Kuni namoomaa miti. Kuni gosummaadhaallee miti. Namni yoo gosummaadhaafillee qoroqorame, biyyummaafillee qoroqorame, gandaafillee qoroqorame, waan gaariidhaan waliif hawwa malee obboleessa ofii ibiddatti darbee jalaan dhaabbatu. Kanaaf ana obboleessa kiyyallee warra jabaadhu siin jiru tokkollee hin dhagehin. Guyyaa qiyaamaa uummanni kun ragaa sirratti bahuu deema. Ragaa siif bahuu miti. Ragaa sirratti bahuu deema. Tana sirriitti hubadhu. Kanaaf obboleessa koo mee xiqqoo gattaa'i tasgabbaa'i namalee beekaan ni jiraas jee amani suuta deema deero
qabsaawwanis ni jira namalee amani. Artiistiis agarre artiistiin yooga akkana tahu ta'e this is wrong. Kanaaf obboleessi koo hedduus illee achi daangaa dabruu barbaadu dhaabbadhu. Dhaabbadhu. Rabbii kee sodaadhu. Maqaa rabbiitiin si gaafadha. Maqaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ati akkasitti isaaf bochuu saniin Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ruuxii takkittii qaalii qabdu talamada siif hin kennamne tan baastee kannituuf saniin nabiyyii ulfaataa nabiyyii kabajaa qabu